waan jechuudha. Hammuma kaleessa wocamee irratti jechuudha. Nuulamaa tureen tarkaanfiin hagana qabu irratti fudhatamee waan haganumaan callifamee waa'ee Mubaarak bira darbamu miti jechuudha. Haa dogoggoruyyuu malee dogoggora isaarraa jechuudha. Innillee hin barata yoo ka dogoggorii jira ta'e ibsaaf rabbiidha ka beeku. Ammas immoo namni dhiyaatu dhugaasaa hin beekaa jechuudha. Kaan kijiba miidiyaa olii gadi oofaa ooluus ni jira jechaadha. Inni kun immoo jechuudha. Dhimma dhiisanii irratti ilaalanii akkasitti jechuudha. Galata isaa hunda waan inni rakkataa bira dhaabbatee miskiina bira dhaabbatee kaleessa dabarse kana agasitti jechuudha. Irratti callifamee kan dhiifamuu miti galatoomi ulfaadhu. Wallahi kanaan ati takkattuu qaqqabuu keetiif ulfaadhuun siin jedha kabajaa guddaan siif qabaa. Ayyaaduma miira koo kana wallahi akkuma itti ibsuun dhabe dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Mubaarak jechuudha hundumaaf sabaaf qaaliidha. Warri immoo irraa yaada qabu warri himannaa garaa qabu. Himannaa isaa akkuma itti fufetti itti fufu garuu Mubaarak yoo ba'ee himatames gaarii ture. Wallahi akka kootti akkas tunatti tola jechuudha. Himannaa abbaan irraa qabu abbaa waan akkasiin hadhusseedhu Mubaarakiin jechuudha. Himata irraa hadhaaboo jechuu osoo hin taane achii baasee ka'ee yoo dhuguma mana hidhaa jiraate achii baasee ka'ee itti falmu. Akkasitti gaarii miti yaa Oromoo. Mee maal jettanis? Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Bona sagalee koo dhaggeeffadhu mee sagalee koo dhaggeeffadhu. Awwalaati wasaappii galmi yeroo tokko. Namoonni ajalatti argamtan hundumti keessan namoonni Mubaarak yoo qabames qabamuu baatus sa'aatii ammatti namni waa hundayyuu ajandaa biraa barbaada. Namoonni ajandaa kana boonaadha yookiin kennitan Mubaarak qabamuu isaatti immoo gammaddan galatoomaa wanni suniin jennu hin jiru. Mubaarak immoo yoo qabame silaadhaan baha biyya abbaa isaa biyya dachee magariituu akkasumas Oromiyaa keessa jira. Namoota hedduudhaan namni jibba Mubaarak qabu akka inni qabame akka waan hinaayitti yoo qabames Mubaarak kun hin jiru biyya isaatti qabame yoo muun qabame jiraates immoo rabbi san qabini bagan kufeette dublatiin kan oolu. በነገራችን ላይ ጂቱ የሚለውን ከታች አዚብን አስገባት። አዚ ላኪ እኔ ልወጣ ነው። Kanaafuu akkasii Mubaarak kun hin jiru nama maal jenna gaa. Toda, kopilik bara undi kes bara kali tigisin devine tamjiyo dawal urab dem. Kopilik bara undi kesanu ulfan. Undi kesanu kopilik barada qalitti irratti share godhani jara keenya qalitti irratti leelli muliin jedhan irratti share godha ta gurbaa qabdee siifte ta harka gurbaa ka harka keessaa qabdu jedhani irratti share godha. ወየ ሙባረክ እኮ ማለት ነው ታመም ያለው እያለ በውስጥ ራሱ ያረዳው ሰው የለም ያረዳው ማለት ነው ከኔ ጀምሮ። ስለዚህ ሁላችንም ፈርተን ነበር ለሞት ነው ምናምን እያለ እንትን ሲል ስለዚህ አሁን ደግሞ እሱ ቤቱን እየገነባ ነው ቤቱን እየሰራ ምናምን ብር ጎሎት Jaalatis jibbitanitti illee inni kun nama kaleessa isin gargaaraa ture nama kaleessa isin bira dhaabbataa ture. Jaalattanii jibbitanitti illee ni waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee jara keenya taaf godha koppiliin godha harkaan. Intaloo yoo dhufte jiraattu tolchisa. Kan boona nagaa fayyaadha maaltu jira? Amma seenaa jira. Ila nama kana jedhanii amma reefnatti bilbilanii natti himanii ustaaza asirratti fureetiin asirraa deemanii dhimma ijoollee Saudi Arabiyaa keessa wal qabdee sanirraa yoo xiqqaattee gara sa'aatii 3 dubbadhee asirraa bahe akkuma asirraa bahe oonlaayinii irra taa'uun adorganii bilbilanii kennaanii asirraa bahe amma yoo gaafadhu Mubaarak hidhamee biyya keessa Mubaarak hidhanii jiranii jedhanii suuraa kanaan irratti ergan dhimmi isaa maaliif hidhamee jennaan mitiyyoo takkatu jira asirraa maqaan isii leelli moo maali jedhamti isitu hiisisiisee leelti hiisisiisee naan jedhani. Kanaafin ilmaan Oromootiin immoo waan akkana kanatti dhagaan talollee irratti isheen godhaafidha. Biyyatti isin jedhanii yookaan maaliif hidhame? Biyya keessa naannoo kam? Biyya jira waan inni irratti hidhame beeku biyyatti hiisisiisanii jedhan.
Inni biyya galee ni wal'aanamu biyya galee. Ka biyya galuu jechuudha gahee ture wal isa argamu. Lakkoofsa isaa ka biyyaa qabdanii? Laa wallahi lakkoofsa isaa hin qabu. Lakkoofsa biyyaa hin qabu gara telegiraamni isaan dalagu. Jechuun nama itti kanaa'u nama asitti istiqbaala godhe ka beeku bilbilee gaafannaa jechuun biyyaa qulqulleeffatuuf biyya keessa. Amma waan biraati miti intaloota akka barbaanne intaloo maqaan leelli moodeel leelli akka isitu isiseera miidiyaa kana gubbarratti isitu afaan amaariffaatiin arrabsaatiin ture isitu isisee jedhanii. Heliye isti xaafiillet isti xaafiillet. እሷ እኮ አትፋታውም። በቤቷ ራሱ እነ መንሱሪ እሱ ሆነው ተሰብስበው ገብቶ ማለት ነው ሙባረክ ራሱ ገብቶ መስማማት አቅቷቸው ነው። ምክንያቱም ብዙ ማስረጃ አላት እሷ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የሕክምና ማስረጃ ያሳየው ልክ አይደለም፣ እኔ ጋር ብዙ ማስረጃዎች አሉ ብላ በጣም ይዘው ነው ያለችው። አልፋታውም ትላለች። ዮርፋ ዱፍቴ ጅራት ላላ ጀራ keenya jiratti maqaa anyonna siin beeku farfaalii siin leen beeku. Hidhame jamboona bakka uguma itti ijoolleen kunoo. Maal ani wayi kijiba dubbadda boleetti kiyyaane nama kijiba dubbatu nuti bara. Qoy meeliyaa sana barbaadee dhufa waan arge malee dubbaddu. Eenyu lillimu koppiliin otoo agarsiin deebitutti koppiliinki godhaadha. Koppiliinki godhaa warri asirra jirtanitti koppiliinki godhaa warri jalaalee hundi keessanuu koppiliinki godha. Dhugaa jirtu arguun gaariidha waan tokko dhaga'uun baay'ee gaariidha. Lafaame hidhamee jira anuu amma duratti laa ijoolleen kun jala kana hidhamee jira jechaa jirti. Yaa kun odaa nama jalaa kana hidhamee jira anu gaafadhee dhufe jechaa kijiba asirratti himuun dhageeffadha. Nama waan kijiba asirratti himuudhaa miti. Dhageessi hundi keessanuu koppiliinki godhaadha sheer godhaa. Hundi keessanuu koppiliinki godhame haga tigistii biqiltuu sana irratti sheer deebitutti hundi keessanuu yeroo takka sheer godhame koppiliinki harkaan taaf godha. Lafa koppiliinki keessanuu wal faana koppiliinki godhaadha. Dhugaa jirtu dubbannaa rabbi dhugaa nu haa dubbachiisu. Nama kana yoo taate nama kaleessa Oromoodhaan walata oolee jechuudha. Yoo maalillee kataataate rakkoon fedhisu yoo jiraate namni rakkoo kana keessatti wal hin laalu. Namni kun wal'aanamu biyya galee wal'aanamu biyya galee ammoo qaalitti hiisisee jechaa jira. Nama hedduutu dubbataa jira. Damuu isaa nama hedduutu beeka garuu akkasii. Bakkatti callisanuu miti jechuudha. Maaliif dhimmi inni kaleessa irratti iyyamaa turee fi dhimmi inni har'a ittiin hidhame suni kan wal qabatu miti jechaadha. Maaliif hundi namaatu tarii carraan kun naanna'ee fi immoo isa mudachuu danda'a waan ta'eedhaaf si qofaa osoo hin taane kanis fakkaattonni keellee dhufanii mubaarikiif osoo sagalee ta'anii baay'ee natti tola. Maaliif gochaan inni kaleessa uummataaf gochaa ture akkasuma gargaarsi inni kaleessa uummataaf gochaa ture sun haganatti waan dagatamu miti jechuudha. Wallaahi akkasii abbaa beekutti abbaa gadi fageessee yaadutti jechaadha. Waan jechuudha. Hammuma kaleessa wocamee irratti jechuudha. Luulamaa tureen tarkaanfiin hagana qabu irratti fudhatamee waan haganumaan callifamee waa'ee mubaarik bira darbamu miti jechuudha. Haa dogoggoruuyyuu malee dogoggora isaarraa jechuudha. Innillee hin barata yoo ka dogoggoree jira ta'e ibsaaf rabbiidha ka beeku. Ammas immoo namni itti dhiyaatu dhugaasaa hin beekaa jechuudha. Kaan kijiba miidiyaa olii gadi oofaa ooluus inni jira jechaadha. Inni kun immoo jechuudha. Dhimma dhiisanii irratti ilaalanii akkasitti jechuudha. Galata isaa hunda waan inni rakkataa bira dhaabbatee miskiina bira dhaabbatee kaleessa dabarse kana akkasitti jechuudha. Irratti callifamee kan dhiifamuu miti galatoomi ulfaadhu. Wallaahi kanaan ati takkattuu qaqqabuu keetiif ulfaadhuun siin jedhaa kabajaa guddaan siif qabaa. Ayyaaduma miira koo kana wallaahi akkuma itti ibsuun dhabe dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Mubaarik jechuudha hundumaaf sabaaf qaaliidha. Warri immoo irraa yaada qabu warri himannaa garaagaraa qabu himannaa isaa akkuma itti fufetti itti hafuuf garuu mubaarik yoo ba'ee
himatames gaarii ture. Wallahi akka kootti akkas tunati tola jechuudha. Himannaa abbaan irraa qabu abbaa waan akkasiin hadhusseedhu mubaarikiin jechuudha. Himata irraa hadhaabu jechuu osoo hin taane achii baasee ka'ee yoo dhuguma mana hidhaa jiraate achii baasee ka'ee itti falmu. Akkasitti gaarii miti yaa Oromoo. Mee maal jettanis? Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Bona sagalee koo dhaggeeffadhu mee sagalee koo dhaggeeffadhu. Awwalaati wasaappeen galmee yeroo tokko. Namoonni ajalatti argamtan hundumti keessan namoonni mubaarakii yoo qabames qabamuu baatus sa'aatii ammatti namni waa hunda yoo ajandaa biraa barbaada. Namoonni ajandaa kana boonaadha yookiin kennitan mubaarak qabamuu isaatti immoo gammaddan galatoomaa wani wanni suniin jennu hin jiru. Mubaarak immoo yoo qabame sidaadhaan baha biyya abbaa isaa biyya dachee magariituu akkasumas Oromiyaa keessa jira. Namoota hedduudhaan namni jibba mubaarak qabu akka inni qabame akka waan ilaahitti yoo qabames mubaarak kun hin jiru biyya isaatti qabame yoo muun qabame jiraates immoo rabbi san qabini በገን ኩፌት ዱለቲ ካለው በነገራችን ላይ ጂቱ የሚለውን ከታች አዚብን አስገባት። አዚ ላኪ እኔ ልወጣ ነው። ከናፉ አካሺ ሙባረክ ኮን እንጅሮ ለምን ማለት ነጋ Ora, kopilik barang dikit para kali tiga sendiri bine, sama juga dawal udah dem. Kopilik barang dikit sanu alfa. Mandi ke sanu kopilik ki berada, kali tirat share ko tadi jarak kenya, kali tirat lilin jadi tirat share ko da. Gurba kabde sih, kita harus gurba ke arah ke sakam tu erani, tirat share ko da. Undi keessan warra as keessa jirtan koppiliin godha harkaan taaftaaf godha uummata keenya maalillee yoo taate namni nama dhuunfaa kalee sababa taate namni kun nama Oromoo bira dhaabbataa ture akka gandaatti osoo hin taane akka kutaa osoo hin taane akka Oromootti nama bira dhaabbataa ture har'a ammoo gaafa karaa deemtu marti qabdee hiisisiiftu hidhaa isiitu ta'uu kan nama biraatu ta'e sagalee ta'uun keenya nurratti dirqama waan agarree waan dhageenye irraa gabbaanee sagalee aanaa jedhamti. Undi keessan koppiliin godha. Warra jala kana deemtanii baga qabamee baga akkas ta'e jettani nuti akka keessani hammeenya namaatitti hin gaddin hin gammannu wallahi akka keessan hammeenya namaatitti hin gammannu warri hammeenya namaatitti gammaddan addallee borullee yoo ta'e hin milkooytani nama gartee Oromoodhaaf aarsaa kaffalee miti nama Oromoo bira dhaabbatee miti haallitti kun irratti sheer godhaa kijiba warri jettan jala kana teessanii dhageeffattanii jechuudha. Eliil kaidam isitu hiisisiisee jedhamti yoo afaan Amaariffaa dubbatu kan suuraa gurraacha irra kaattee deemtu takka isitu hiisisiisee naan jedhan. Irratti sheer gootanii guddanii gaafachuu ni dandeessan. An bakka isiin jirtu hin beeku. Hidhame taanaan hidhame maa. Ani galtee isiin jirtu hin beeku sheer irratti godhaa dhuftu. Ummata ko film godha jabaadha ko film godha Amerikaa jirti Amerikaa miti bakka feetel saa jiraattu sheer irratti godhaa dhuftu harkaan koppiliinki hojjani kutina koppiliinki godha jara keenya dhageeffadha namni kun hidhamuun nama kanaa ammoo wallaahi laziin dhageeffadha ilmaan Oromoo mubaarak kaleessa ummata Oromoo bira dhaabbatu ummata Oromootaaf aarsaa kaffalaa ture har'a qabamee hidhamnaan dhageeffadha Oromoo ummatanaa nama jibbisiisa ka dhugaa rabbii isinitti himaati maal isinitti balleessa jira keenya isin gargaaraa ture malee isin bira dhaabbataa ture malee hanga ganda keessaa bahe hanga kutaa jimmaan gargaare kutaa Oromoo kudha tokko gargaaraatiin ture dhugaa jirtu yoo dubbanne jechuudha har'a badiin inni qabu maalidha isin saame moo isin hate moo gabbayee haadhatee sana rabse moo ganda keessa sana rabse moo hadda gammachuu kana ga'ee baga gammaddan baga hidhame warri jettan waluma madaalaa jirra jechuudha. Hidhama namaatitti hin gammadina.
namni yoo gartee fayyaa qabaate yoo naga qabaate nama oolcha akkuma kaleessa sanitti. Gaafa kana yeroo ammoo nama hundaa miti. Kottu maammee maal jechuu barbaadde? Koppii linkii jabaadhaa jira keenya. Khalid maal itti asirratti? Ani jedheen keessattuu nageenye namoonni Mubaarak qabamuu isaatiin baga qabamanii Mubaarak baga qabamee namoonni jedhu hagalatoomuu jiraayyuu dura Mubaarak maal akka godhaa ture osoo beekanii hadha akkasiin jedhanuuni. Inni biraa immoo Mubaarak kan inni qabame hidhamee dachee biyya isaa Oromiyaa keessatti qabamee hidhamee yookiin immoo akka keenyaa kana biyya Arabaa keessa jiru so otoo of qusattanii gaarii natti fakkaata. Maaliif duraan maal akkasiin godhaa ture? Ijoollee keessaa ijoollee suudii hidhamnee jira keenya hidhamee manni isin hidhamne ta'an kun maal soba sobbalise? Maaliif boonaan isaa walitti dhufeenya qabaa isinii olitti. Isa soba sobee isarra duudaa kaa'amoo maa akka jetteessa? Uummanni si sobeedhaati si boora. Wanni hundaa'ul jechuudha. Qabamuu namni numa hidhama. Numa akka fedhe ta'a. Wanni hundaa'ul garuu garaa nama raasu dhugaa. Uummanni sobeedhaati argitee koomentii ilaalmee. Abbaan fedhe jedhu koomentii hin dubbisina. Namni silaa girrisaan jechuudha. Warri waan fedhan eenyu jedhan waan fedhe jedhaa jiru. Uummanni kun yoo waamanee beeku obboleessa kiyya bara baga hidhamee akkas ta'ee warra jedhutu caalaa bara obboleessa kiyya nama gartee hidhaa namaatitti gammadutu caala. Anammoo nama kijibaan asbee miidiyaa kana gubbarra takkaanaa kijiboo gartanii jirtanii kijibaan eebalu akkas ta'ee namaan jedhudha. Ati ofitti amanummaa keetiif koonfidensii kee yoo miyyuu wajjin isinitti ma eebalutu hiisisiise hidhamuun isaa suuraan isaa kan koomentii namaa laaltee dudduuba hidhee isinitti hima malee waan arge bira. Maaliif beektaa? Wanni namni nama ta'e mataan isaa waa yaadu tokko maal ilaala beektaa? Waggaa meeqa taa'ee biyya hambaa jechuudha. Guyyaa tokko hidhamuu miti gufatee hin beeku. Har'a immoo jechuudha. Yeroonni biyya abbaa isaa galee biyya abbaa isaa keessa galee biyya silaasaa taa'ee jiraatu yeroo inni hidhamu kana mee namummaan isin nama taatan maaltu isinitti dhaga'ama? Hidhamuuyyuu yeroodha. Biyya abbaa isaa keessa galee biyya obbolaa biyya obboleettii isaa keessa galee silaa biyya jechuudha. Akka fedhetti jiraachuu danda'u. Yeroo inni immoo galee hidhamu maaltu isinitti dhaga'ama? Maal akkamitti yaaddanii hin yaaddanii isin dhugaa? Boona beektaa waatti jira. Miidiyaa kana gubbatti namoonni hedduu ganda arrabsaa nama arrabsaa mootummaa qeeqaa waa hedduuf keessaa qaba beektaa. Namoonni miidiyaa irra taa'ee akka nama biyyatti hin gallee nama arrabsu biyya keessa seera jira bara. Warra miidiyaa gubbatti nama arrabsu warra miidiyaa irratti ganda arrabsu mootummaa qeequ takkittiin isitu naftu maaliif seera jira. Seera jalatti murtii gahaa argatan. Si galee namni tokko namni miidiyaa kana gubbatti biyya namaa taa'ee nama arrabsu kumuyyuu guyyaa galee qixaatiin iggabbal. Si galee qixaatiin ittiin mala wallaahi dhugaa dubbatuudhaaf. Zabana ilmi Oromoo tokko aangoo qabatee ilmi Oromoo aangoo irra jiru isa qeeqaa Oromoon fi wal miidhaa Oromoo fi Oromoo kuffisuuf deemtu si galaami. Iggabbal qixaatiin ittiin mala. Eenyumallee ta'ee warra miidiyaa irraa nama arrabsu nama mootummaa qeequ turii dafi waan hin oolle si galee qixaatiin iggabbal qaxxaamuu qaba. Maamee na dhageeffadhu. Amma ila dhageeffadhu obboleessoo. Qixaatiin godhamuu qaba osoo hin taane dhugaadha godhamuu qaba. Garuu haa taatu namni kun nama arrabsee miidiyaa kana gubbarratti ganda namaa xiqqeessee Mubaarak yoo isaa nama gargaaru agarre malee yoo isaa nama bira dhaabbatu agarre malee isaa nama arrabsu sin agarre isaa siyaasaa kam deeggarullee agarre nuti dhugaa jirtu dubbanne. Har'a garuu qabamee maa hidhame erga hidhame immoo eenyuun hidhame gaafa jala deemnu dhimma nama dhuunfaatti namni dhuunfaa kan qabee hiisisiise dhageeffannaa jirra jechuun jedhamtu santu hiisisiisee jechaa jiran. Kanarra dhaabnee dubbanna malee lafarraa kaanee maaliif gartee waan akkasii noo waan hin beekne irraan dubbannu waan beeknu irraa kaleessallee ka argaati ture isaa nama gargaaraati ture.
Har'allee yoo taate isaa nama gargaarutti beekaa dhukkubsatee biyya galee malee hanga dhukkubni isaa ol deemse Oromoo biraa ol deeme malee Oromoo gargaaraa ture. Hadda garuu hidhaan isaaf Aduddin sun ka jedhu eessaa argina laayivii irra jira mubeen ka jiru. Mubeen eessa laayivii